qacam raajota imo fi qannabushoota imo qacam gochuun itti fufee jira jechuudha. Miila ennaan miila qabe mataan na harkaa ba'u ennaan mataa qabe miilaan na harkaa ba'u ennaan harka qabe dugdaan na jalaa ba'u booda cufatanii badanii jechuudha. Gabaa ayyaanaa kana jalatti akka isaan kaadha takkachan kaadha jechuudha. Jarri gabaadhumaa sassaabachuuf deemaa jirti gabaa ayyaanaa. Kanaafuu qacamiin keenya itti fufaa akkuma walitti taanetti jira. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. Maaliif biloog nagoo ture dafaan teessee hin haasoftanii? Alam. Abeet nama Waaqayyo. Dhugumatti ergamaa Waaqayyoo cinaa kee dhaabbatee hin argaan. Achumatti dhaabbata hin socho'in qabamteetta. Ameen. Jaarti ameen jettanayyuu. Jaarti waan waaqayyo halkanii shamarran. Yesus Kristos maaf akka dirfadhee lapheen kun haadha maqaa Yesus. Maqaa Yesus nama gochuun rifadhee kan taanetti humna dhiiga mulichaati. Kanaaf jetteen neem kun mucaan duraanuu zoora kun seetan ergamaadha. Yoom lamamanii beekan. Yoom beekan. Qaabota Yesus Kristos bakka Walumaa eegi eebbifamaa isinis. Ciao. Karaa nagaa nuuf galaa isin jenna. Ayyaa abbaa keenya jennaa nuuf lakkaayi holda keenya cufannee. Naam. ammas profaayilii qeeratee dhufeera kanuutii suma kunis. Bulaa koo xumurree banaa maqaa Yesus. Ijoollee kan jala taa'ee dhufee badu kana ta'uun oolu. Seenee profaayilii jijjiiree. Amma dhiisa mee abbaa jedhaati mara waaqayyo abbaa keenya jechuudhaaf tokko lama sadii. Boru ganama reeki qacamnya. Amante ammoo qannabushoonni kan kaayyoo ishii dhagattis gubbaachiftu. Jaartorii waldaa immoo. Wanti naan galle keessa ijoolluma biyyan baa dirqamaa tajaajilaa jedhee kan meeshaa isinitti qabe jira. Dhugumaan wangeela lallabuudhaaf kaayyeeffattee murteeffattee baate yoo ta'aate lallabdoonni tiksii fi raajonni xibsii jechuudha na dhaggeeffadha. Mee beenaa bakka mishiinarii bakka wangeelli hin geenye geessisa. Warra gooftaa Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii hin fudhanne akka isaan waaqayyoon fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan mee isa kanatti deemaa dhugaa ba'ame. Nuti wangeela lallabdaa qilleensa irras lafarras hin lallabna qilleensa irratti xiyyeeffatte. Shamarran biyyan baatti maaliif xiyyeeffattee laata? Duuba isaa maaltu jira? Maal mi'eeffatte laata? Sukkaara maali damma maali jira laata? Eekaa sukkaara eekaa damma hin mi'aa maallaqni isaanii jechuudha. Dafqiteen finne waan ta'eef. Kan akkana gochisiisaa jiru immoo shamarran biyyan baa hunda miti. Gaafa shamarran biyyan baa jedhu inni nagaa keessa tuqama waan ta'eef. Shamarran kan biyyan baa deemeen of jijjiira jettee kiisii duriyootaaf kiisii raajotaa kiisii lallabdoota xibsii warra jijjiiruudhaaf murteeffatee bahedha jechuudha. Maatiin quba qabdu laata? Kan fuutanii ergitan, kan jaallattanii ergitan, abbaan, haati, wasiillan eessummaan quba qabdu laata? Intalli keessan yookaan immoo michoon firoonni keessan akka saamamaa jiran quba qabdu laata isin? Ijoolleen loogoo irra godhatan hundi isaaniiyyuu warra elmamaa oolanidha. Elmamtoota gaafan jedhu immoo warra maallaqaan elmamanidha jechuudha. Kanaaf iyyuu xiyyeeffannoon keessan maatiin ijoollee keessan guddistanii biyya alaatti ergitanii akka ijoollee keessan eeggattan isiniin jechuun barbaada. Tokko maqaa wangeela keenyaa arrabsiisaa jiru. Lama ikoonoomii isaanii qisaasaa jira jechuudha. Anaa wanti natti hir'atu hin jiru. Garuu ani kanan dubbadhu fool of laayikii otoo hin taane maqaa wangeela keenyaatiin maaliif daldalu? Eessaa dhufteen isaanii kan hin beekne tajaajiltoonni xibsii kuni waldaa lafarraa yoon qabani eessaa baanidha. Seerri waldaa kiristaanaa tajaajilaa tokko yoo tajaajilaa iddoo biraa deemuudhaaf karoorfate iyyuu eeyyama waldaa kiristaanaan alaa tajaajilaan tokko eessayyuu deemuu hin danda'u. Waldaan muluu wangeelii yoo waldaan biraa waamee tajaajilaa muluu wangeelii keessa jiru sana yookaan raajii achi keessa jiru sana yoo waamee xalayaadhaan barreesseetu gara tajaajilaan sun gara raajiin jiru sanatti xalayaa barreessaa waldaan nama sana tajaajilaa sanaaf raajii sana barbaade jechuudha. Sana booda xalayaa isaaf haala barreeffama isaa ilaalanii waldaa kamirraa akka dhufe ilaalaniitu jaartolii waldaa bakka raajiin jiru sun bakka lallabaan sun jiru ilaalaniitu chaappaa isaanii dhugumaan seera qabamu seera qabu ilaalaniitu tajaajilaa sana dabarsanii waldaa waaman sanaaf kennu jechuudha. Inni asirraa xibsiin waluma keessa waliin borceen nyaataa jechuudha. Abboommiin qabu eegumsaan qabu namni isa to'atu hin jiru. Kanaafiyyuu waldaa gadhiisiidhaan onlaayinii irraa jechuudha. Seeraan qabanii jechuudha. Tole yoo immoo irratti boqottan yoo duutan lubbuun keessa yoo darbe waasaap irratti awwaalamtu
eessatti awwaalamtu. Kana waldaa seeraan qabne jechuudha. Waldaan seera qabu seeriif kaawunsiliin beektu lafarraa galaatii maatii keessan waliin tajaajilamaa. Boru yoo rakkatte waldaan lafarra jirtu sin gargaarti. Kanaaf iyyuu kurnoo keessa waldaa keessaa deemtanitti kan faladhaa malee kiisii duriyootaa eessaa dhufteen isaanii kan hin beekamne irratti qusachuun kiisii uraatti nagadachuu jechuudha jechuudha. Shamarran biyya ambaa gaafan jedhu hunda miti warri kaayyoo baatan jirtu isin ammayyuu hin tuqamne jechuudha. Irraa of eeggadhaa. Lallabdoota xibsii fi raayyoo xibsii irraa jechuudha. Qanna bushootarraas of eeggadhaa. Warri kaayyoo isaanii dagatanidha isaan kun. Warra immoo keessatti qancaranidha jechuudha. Sheer koppiliingi godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa qacamii keenyatti fufu. Ilaame maqaa kee malee nawwaatiin yeroo tokko jireenya kee itoo jiraachaa jirtu guddachuuf itoo tattaafachaa jirtu oliif gadi itoo jechaa jirtu namoonni maqaan taane yeroo siif laatan wanta siin gitne yookiin wanta siif hin malle yeroo siin jedhanii hin aariin ittis hin qabamin dhaabattees deebiin laatiin yeroo keetti fayyadami isaanitti galagaltee deebii yeroo laattu fuuldura keedhaa gufuun sidhee kufuu dandeessa waan ta'eef. Kanaaf kanan dubbifadheerraa fakkeenya tokkoon siniif kenna. Guyyaa tokko hattuu tokkotu mana warqee galee gabaa gidduu warqee butee fiigee ba'e. Achumaan namooti mana warqee keessa jiran hojjetoota dabalatee jechuudha. Hattuu sana qabuudhaaf garagalanii hattuu jechaa duuba isaa fiigaa turan. Hattichis jarri akka biraan deebine baree yookiin namooti sun akka biraan hin deebine baree nahee uffata isaa ofirraa baasee wanta qabatees gatee fiigee jalaa ba'e. Yeroo as galagalanii namicha uffata hattuu sana fakkaatu uffate tokkotu itti dhufe. Asumaan as galagalanii hattuun kunooti jedhanii namicha dhimma isaa karaa deemaa jiru hattuu jedhanii duuba deemu namtichi ispiidii deemsa isaa itoon dabaliin yookiin suutuma akkuma dura deemaa jirutti tasgabbaa'ee karaataa itti fufuu jalqabe. Galagalees isaaniin ilaalle. Achumaan dhumarratti yeroo galagalanii fuula isaa arganii namichi sun hattuu miti abbaa qabeenyaa beekamaan biyya sanaadha. Rifatanii dhiifama hattuu nutti fakkaatte jedhaniin jennaan rakkinaan qabu jedhee seeqeennis wanta tokko akkasatti hin fakkaanne isaanitti hime. Achi namoota waliin fiigaa turan keessaa tokko baay'ee ajaa'ibsiisate. Maaliif yeroo nun hattuu jennee si waliin fiignu an hattuu miti jettee maaliif galagaltee yookiin nuuf deebiin laannee jennaan lakki ani kaayyoon beef qaba. Karooran bakkaan gahachuu qabuuf hin qaba. Wantan beef hin qaba. Maqaan isin hattuu jettaniitti na waamtanii ani hattuu miti anaan nan ibsu hojii koos miti maqaa koos miti waan ta'eef maqaa koo malee maaliif hin awwaadha isin jettanii na waamuun hattuu naan jechuun mirga keessanii ani garuu haga hattuun taanetti maqaan sun haga nan ibsinetti anaaf waa'ee koo miti yeroon isiniif deebi'ee yookiin immoo garagalee deebii kennus hin qabu isin dhugaasaa yeroo bartan haqasaa yeroo bartan akkuma amma na agartanii bakka nan ga'uu malu yookiin bakka deemuu malu itoo beektanii galagaltanii na argitanii haqasaa hubattanii dhugaasaa hubattanii isiniyyuu ofitti gaabbitaniittu an isiniif dhaabadhee deebii kennuu nan barbaachisu jedheenii jedhama. Gara dubbii kootti yeroon as deebisu yookiin gara keenyaatti yeroon as deebisu yeroo tokko namoonni tokko hojii isaanii itoo hojjechaa jiranii namoonni maallaan jedhu namni kana naan jedha jettanii of dhiphissaniif isin haga hojii keessan hin taanetti haga isin hin ibsinetti yookiin wanti sun haga isin bakka hin buunetti wanti namoonni jedhan isin dhiphisuun qabu hojii keessan itti fufaa. Namoonni isin gufachiisuudhaaf beekanis ta'e itoon beekin maqaa isinii moggaasuu danda'u yookaan immoo itoo hojjechaa jirtanii wanti isin hojjechaa jirtan sana namooti hojjechuu hin dandeenye isin bira ga'uu hin dandeenye maqaa addaa isiniif kennanii isin xureessuu danda'u yookiin adii keessan irratti dhanna keessan irratti hojii keessan irratti dhoqqee laaquu danda'u. Inni hojii isaaniidha. Hojiin keessan garuu hojiin kee garuu obboleessa koo hojiin kee garuu obboleettii koo fuulduratti ce'uu waan gaarii hojjechuu kaayyoo kee yookiin karoora kee galma ga'uudha. Kanaaf namoota hundumaaf dhaabattanii deebiin kenninaa kan yeroon keessan
qarshiidha. Yeroon keessan umurii keessan yeroodha. Yeroo keenya immoo haalaan itti fayyadamne bakka yaannee fi bakka karoorfanne gahuu dandeenya waan ta'eef waca hundumaaf dhaabbattanii deebii laattu yoo ta'e yeroo keessan of jalaa fixxu. Waca hundumaaf gurra keessan kennitu yoo ta'e gammachuu keessanis hin sarma kaayyoo baataniifis hin dagachiisa waan ta'eef deebitanii yookiin duubatti galagaltanii akkuma namtichi jedhe namtichi ogeeyyiin namtichi hubannaa qabu sun jedhe yeroo isaaniif galagaltanii deebii laattanii gufuun isin fuuldura jiru isin rukutee yookiin isin gufachiisee bakka deemuuf kaatan isin hankaaksuu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa karaa keessan irratti maqaa keessan hin taaneen yookiin maqaa isin hin madaalleen yookiin maqaa keessan malee jeneraalii hin hawwaatinaa. Namni maqaattiin waamamu qaba. Wanta isin hin madaallee wanti isin hojii keessan hin taaneen namni yeroo isin waamu tuffadhaatii bira darbaa wanta baataniif galmaan gahaadhaa gurra keessan wanta ta'utti malee wanta hin taaneef gurra keessan hin baninaa. Maqaa keessa wanta hin taane yookiin wanta isin hin ginne yeroo namni isin waamu gurra laatinaa attentionii laatinaa wanta baataniif wanta itti ganama gochuuf kaataniif isarratti xiyyeeffannoo keessan kennaan jechuu barbaada. Dhaamsi koo har'a dhaamsa gabaabduudha. Kaayyoof karoora keessan hin dagatinaa. Wanti karaatti isin hambisu wanti karaatti isin hankaaksu yookiin akka isin bakka sana hin geenye isin godhu hedduun isin qunnamuu danda'a. Sana akka jabinaatti itti fayyadamaa waca hundumaaf gurra keessan hin kenninaa. Milkaa horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa.